Kun sagantaa miidiyaa Gaara Qaawaa Istiidiyooti. Sagantaan miidiyaa Gaara Qaawaa Istiidiyooti torbeetti guyyaa tokko kibxata galgala sa'aatii 2 irraa hanga sa'a 3 tamsaasa kallattii eegalee jira. Akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota keenya nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Akkuma beekamu sagantaan keenya imaltuu torbeen karaa Gaara Qaawaa Istiidiyoo irraa isin tamsaasa eegalee jira. Har'a eenyu wajjin sagantaa keenya kana gaggeessina akka jedhuuf haasawatti aanu boodani dhageessan jedhee abdii qaba. Hanga xumura sagantaa keenyaatti wajjin turan affeerraa keenya. Edaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya keessummaa keenya har'a wajjin jirru buleessa keenya abbaa keenya jaalatamaa kabajamaa obbo Jamaal Sheekadir wajjin jirra. Jamaal Sheekadir jechuun eenyu jechuu akka ta'ee fi maal hojjechaa akka turan sadarkaa har'aatti immoo maalirra akka jiran biyyi teenya tun maal hojjechuu qabdi kan jedhu gaaffiiwwan hedduu dhuguunee deebii isinii kennu jennee abdii isinirraa qabna. Jalqaba irratti gara istiidiyoo Gaara Qaawaatti dhuftanii sagantaa keenya kan wajjin qoodachuu qophii ta'uu keessaniif baay'ee isin galatoomfadha. Ayyee galatooma. Ayyee gaariidha. Akkuma jaalawwan asii gaaffii kaasan deebii itti kennuudhaaf ani maqaan koo Jamaal Sheekadir Shaasan jedhama. Jiraataa godina Baalee Bahaa aanaa Sawweenaati. Asumatti dhaladhe jechuudha. Akkasumas yeroo asitti dhaladhu biyyi keenya kun akkuma beekamu yeroo dargiitis ta'e yeroo Haile Sillaaseedha uummanni keenya horsiisee bulaadha yookaan pastoraalistiidha. They have been running after the animals. Horii jala deemaa turanii. There is a lot of camels and the cows and the goats and the sheep. Re'ee isaa ta'u gaala loon kanuma duukaa uummanni keenya deemaa ture. Yeroo sanitti anis yeroo zamana Jininaara jedhamsan dhaloonni kiyya. Egaa biyya kanatti dhaladhee yeroo biyya kanatti dhaladhu biyya keenya kana keessa dhaabbilee bilisa baasaatu socho'aa ture. Dhaabbileen bilisa baasaa san keessa eessumni kiyya tokko itti gaafatamaa dhaabbilee saniiti. Abdullah Hajii jedhama amma Suudii Arabiyaa jira. Yeroo sanitti anaa xiqqaa horii jala deemu mucaan kun barachuu qabaa jedhee itti yaadee naannoo sanitti ganda keenyatti dhufee gandi sun yeroo san dirree jaarraa jedhama naannoo ganda lakkuu sanitti yeroo achitti dhufu mucaa kana nan barsiisaa. Mucaan kun horii jala deemuu hin qabu. Yeroo sanitti uummanni Oromoodhaa gara magaalotaatti achi deemee barachuu hin dandeenye. Sababbiin isaa yoo maqaa jijjiiratte malee uummata Oromoo kanaaf barumsi hin hayyamamu ture. Yeroo dargii san keessatti rakkoo hammaataa ture. Kanarraa ka'ee inni gara Somaalee sanitti na geejjibee achi na fidee na barsiisuudhaaf. We decided murtii akkasii qaba waan ta'eef maatii kiyya mari'achiisee anaa ganni kiyya yeroo sanitti naannoo ganna 9 yookaan 8 asii fuudhee garasitti jechuudha. Gara biyya Somaalee sanitti na geejjibee gara sana fidee yeroo sanitti dargiin haalaan barbaadaa bilisa baasota kanniini halkan deemaa turre jechuudha. Guyyaa hin boqonnaa lafa caakaa keessa seennee boqonnaa halkan deemnaa jechuudha. Ana gaangee duubatti na qabatee akkasitti naan deemaa ture. Deemnee huduuda biyya Somaalee sana yeroo gaseenu Somaalota wal quba qaba waan ta'eef makiinaa nu fidanii makiinaa BG jedhamu kana ka waraanaa nu fidanii inni abbaa qorree bakka jedhanirraa nu fuudhee haga biyya Somaaleetti deemnee jechuudha. Garasitti naannoo biyya Somaalee wayitana fidan san achumarraa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1970 I think 79 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo sanitti primary schoolii achittiin calqabee jechuudha. Afaan Somaaleetiin afaan illee hin beekne afaan Somaaleetiin achitti barumsa calqabee mana barumsa Quraanaatis calqabeen ture. Achuman ture jechuudha. Turtii gara haga elementary schoolii primary school elementary school haga secondary schooliitti achitti fixee jechuudha. Achittan fixee yeroo san yeroo fidnu yeroo civil wariin sun jechuudha. Dagaal sokkeeyee ka Somaaleen jettu sun lolli keessaa biyya Somaalee keessatti eegalee ture. Yeroo sanitti barumsa fixee yeroo sanitti ijoolleen hedduun jechuudha. Taachi waliin turru akka biyya alaa deemnu garas na olnoomsaa turanii Keeniyaa keessan jechuudha. Warri Aysenambarii qaban garasitti akka biyya alaatitti deemnu as refugee ijoolleen hedduun. Egaa arginee jira gaaffii guddaa maqaa isaanii eessa akka ta'anii fi eenyu akka ta'an nuuf ibsanii jiranii kallattiimaan gara gaaffii keenyaatti deebina. Barnoota kutaa tokko irraa hanga sadarkaa ol'aanaatti biyya Somaaliyaatti baratan muuxannoon keessan maal fakkaata? Ayyee muuxannoon kiyya dhugaa dubbachuudhaaf achirraa barumsa yeroo fixee biyya natti deebi'ee biyya natti yeroo deebi'u yeroon sun yeroo Ihaadig biyya kana qabatudha. Biyyi keenya dargiin acuucaa nurra geesse sun biyyarraa ka'e jennee biyya keenyatti asitti deebine yeroo asitti deebinu keessatti sochii warra Ihaadig jedhamu kana wajjin anis
biyyi keenya kun jijjiiramuu qaba, barnoota argachuu qaba, manneen barnoota ijaaramuu fi qaban jedhee isaa wajjin jechuudha. Warra Ihaadiq kana wajjin hojiitti seeneen ture uummata keenya kana uummataa fi mootummaa jidduutti dildila tahee mootummaa irraa baqatu osoo hin ta'in uummanni kun mootummaa wajjin ta'ee manneen barnootaa akka ijaaratan, buufanni fayyaa akka gartee ijaaramuuf biyyi kun jijjiiramatti uummata qaroomin irraa fagaatee fi horii jala deemaa ture waan ta'eef gara sivilaayizeeshiniitti akka isaan dhufan dhiibbaan taasisaa ture. Achi keessatti iddoowwan adda addaa muudama adda addaatiin bulchiisaa fi nageenyas ta'ee afyaayis ta'ee aadaaf turizimii illee hoogganee ta'anaa bulchaallee ta'ee bakka hedduu investimentii hoogganee asirraa haga Wallaggaatitti jechuudha. Daballee olaanaadhaan deemee biyyattiin kun akka isaan yuunitii ta'anii wal waliin ta'anii hojii hojjetan waa baay'eedha wannan hojjetaa ture. Kanaaf I have an experience of how to lead kana keessatti akkaataa uummatatti bulchan kana keessatti muuxannoo bal'aa kan qabuu fi uummata waliin ta'ee uummanni kun akka isaan gara qaroominaatti dhufaniif gahee guddaa taphannee ture. Manneen barnoota ganda 29 irratti ijaarree daandiin akka itti bahu bishaan shaalawweel jedhamu kun eela gadi fagoodhaa akka bishaan qulqulluu uummanni kun argatu waa baay'ee even daangaa irratti illee rakkoo hammaata ture. Rakkoo daangaa sanillee akka karaa nagaatiin hiikkachaa ture waan bal'aa hojjetaa ture jechuudha barbaade. Barnoonni sun akka nama dhuunfaatti fi yookaan ammoo akka hawaasaatti barnoonni isin gaafas achitti carraa argattanii baratan ka ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessatti isin biraa deemtan hedduun isaanii carraa barnoota kana dhabanii hafan. Isin achitti baratuu kana bu'aan isin argattan yookaan ammoo bu'aan isin biyyaa buuftan maalidha? Dhugaa dubbachuudhaaf nuti barnoota barannee nama muraasa taanee namni biyyanatti as deebi'ee akka warra ijoollee biyya alaa deemtee san caalaa nutu biyya kana fayyadee jechuun hin danda'ama. Maaliif waan baranne saniif uummata kana kakaafnee uummata barnoota irraa fagaate kana akka isaan baratan, akka isaan ilmaan isaanii barsiisan, akka isaan harcaatiin barattoota akka qal'atu hojii bal'aa, hojii propagaandaa bal'aa hojii hojjetaa ture jechuudha. Kanaaf barnoonni kun keessattuu ahmiyatu ta'liim barnoota keessatti jechuudha. Akka barnoonni kun nama barate hal yastawi alladhiina ya'lamuuna alladhiina laa ya'lamuuna nama baratee fi namni hin baratiin tokkoo miti jennee akkasitti uummata kana gorsaa turree jechuudha. Maaliif akkuma hayyoonni jedhan san seek a knowledge even if it is in China. Utlubul ilm walau kana bi ardu siin. Fageenya irraa biyya kanaaf uummata keenya hojii promooshinii bal'aa hawaasa irratti hojjetaa turre waa'ee barnootaatiin waa wal qabatu. Namni baratiin akkuma hayyoonni jedhan san utlubul ilmi min al-mahdi ila al-lahd. Gaafa dhalatte irraa haga lahdii seentutti barumsa baradhu. Seek a knowledge even if it is in China. Utlubul ilmi walau kana bi ardu siin. Fageenya irraa biyya China yoo barnoonni jiraatillee barbaadii akkuma jedhan san. Kanaaf uummanni keenya not biyya Chinaatii miti asumattuu mana barumsaa isinii banna. Hayyoonni akkana jedhu isin ammoo baradha. Namni yoo barate doofummaa keessaa bahuu danda'a. Namni yoo barate ilbahummaa sivilaayizeeshiniitti cehuu danda'a, globaalaayizeeshinii keessa seenuu danda'a, bilisummaa argachuu danda'a jennee uummata keenya kakaafnee dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen kun waan barataniif Ihaadiq keessatti waan barataniif sadarkaa amma irra geenye kanarra gahuu dandeenya jechuun hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf gabrummaa baachuu dadhabanii lafa sochoosanii samii sochoosanii dargaggoon kun eega barate gabrummaa kana baachuu dadhabee harkoota gabrummaa kana kan ofirraa buusuu darbee fi waan barateefi jechuudha. Uummanni keenya asiin dura seencharii hedduu wanni gabrummaa baateef waan hin baratiniif waggoota hedduu keessatti gabrummaa fi gad-aantummaa wanni ittiin keessummeessaa tureef uummanni keenya waan hin baratiniif jechuudha. Amma uummanni keenya waan barateef yeroo barate yeroo tokkotti ol ka'ee gabrummaa sana ofirraa darbee gara bilisummaatti dhufe jechuun hin danda'ama. Waa'ee barnootaatiin wal qabatee barnoonni yeroo durii san uummanni akkuma jedhame san uummanni keenya dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu amma naannoo aanaa Sawweenaa Baalee Bahaa kana keessatti akkuma jedhame namni many years ago people used to live in a caves. Waggaa hedduun duratti namni godatti jiraachaa ture instead of the house bakka silaa mana ijaaratee manatti galu kana they also used to wear skins of the animals. Gogaa bineensaa uffataa turanii namni many years ago waggaa hedduun duratti.